Gammoojjii dhaladhe gara sabbaa kana dhaladhe. Hojii sabbaati. Hojii sabbaati. Mee sabbaan diinagdee isii maal fakkaata? Sabbaan daldala qabdu, albuuda qabdi, horii qabdi. Wanni isiin dhabdeettu hin jirtu. Faana dhoottanii hunda isaa haga inni deemu ilaalii irratti yaaliin gootan jira. Haga eessaan bahee maan ta'e haga gara keenya deebi'u. Kana wanni taantalaan keessan seenan hin jirtu. Wanni nuti fayyadan hundinuu taantalaama keessan. Walqixxummaan itti fayyadama albuuda jiruuf birookiraasiin albuudni keessa dabaree eeyyama isaa baafachuullee ta'ee qotiisa illee ta'ee gurguratiisa haala salphaan birookiraasii keessa qaxxaamuree eeyyama isaa baafatiisa haalli mijataan wayii jira. Namni ganda bulchu warra aanaa jiru sodaata. Ka aanaa ka godina dhumnaani girrisii sodaata. Ka godina Oromiyaa higa walii sodaatan uummata bulchan sodaatu qaban. Yoo abbaan iyyate yaa illee qoraa'edha. Maqaan biyyattaan ka gaafa jalqabaa dargaggooddi xiqqoo walta dachaatee hojjatte maqaan maashina lamaa qabu hin jira. Tokko qabu jira. Siinoo kabitanii ranuun jira. Maacunuu gugurdaa dhaabbata fidande. Maqaan sun ko'ee lamaa jala jiru sun yoo tokkoon isaa jabaatee hojjetee waggaa lamaan duuba walta deebitanii dhaabbata guddaa investiira guddaa ta'uu danda'a. Eega beekta namni waan keeti kiyyadhee sita dhufteete waan keeti kiyyattee dhooggatu wanni si dhooggaa hin jirtu. Tooyyaa kan jirtanii maatii fi kolbaan Mijuu Poodkaast bantanii ilaalaa jirtan. Mijuu Poodkaast akkuma sanaan qara jennee dhimmoota aadaa, seenaa akkanuma lammoo hawaasummaa fi diinagdee kolbaa seenarraa hojjeta jennee waadaa isinii gallee jirra. Akkasuma immoo keessummoota garaagaraa fi dhimmoota amma jennee kanarratti dubbataa akka turre beekamadha. Adhalli immoo dhimmoota diinagdeetiin wal qabatan qabeenya uumamaa alatti ta'e naqadduu fi akkasuma immoo qabeenya sanirraa fayyadamummaa dargaggooti irratti argaman wal qabate waan lafa teenya keessa jiraatiin keessummaa tokko qabeenya isinii dhaanee jira. Keessummaan keenyaadhaa bilisummaa waajiiti. Bilisummaan waajii dargaggeessa qabeenya alatti ta'e naqadduutti gargaaramee hojjetaa jiru keessaa isa tokko. Dargaggeessa bilisummaa waajii waamicha keenya kabajjee Mijuu Poodkaastii lakkanuma lammoo kolbaa Mijuu Poodkaastii ilaaltullee kabajjee waan nu argamteef maqaa daawwattoota keenyaatiif akkanuma lammoo maqaa kiyyaan hedduu si galateeffadha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhuftan galatoma. Ayyee mee dhalooti eessa? Baddaa moo gammoojjii? Ani gammoojjii dhaladhe. Gara sabbaa kana dhaladhe. Sabbaa dhaladhe. Hojii sabbaati. Hojii sabbaati. Mee sabbaan diinagdee isii maal fakkaata? Diinagdeen adaala sabbaa sun jiru maal fakkaata? Horsiisa moo qonna moo bocii moo qotii moo? Waan dhabden qabdu waan hunda qabdi. Waan dhabden qabdu waan hunda qabdi. Albuuda qabdi, horii qabdi. Wanni isiin dhabdeettu hin jirtu. Waan hundaan waaqa eebbiseera. Ardaa quufaatti dhalatte. Ardaa quufaatti addaa eebbaati. Sabbaa kana akka malee innaa hedduu wanni si eegisee kaata. Gujiillee na kadhatu beektaa sabbaa na baasa daawwaa na baasa dhani kaata. Lafaan dudda fa'aan kadhata gujiillee na kadhata. Duddaan kadhata baacheetti siillee. Mee albuudni gara sabbaa jiru kun hedduu akka malee karaan daawwaa kun dirri gujii kun hedduu albuuduma qaba. Albuudni naannoo keessa dhalatte dhaggaa guddattee ka amma jiru ka faayidaarra ooleeru maanfaa maqaan ka yaadattu fa'a. Lakkeen fixu baay'ina qaba. Lakkeen fixu hagumarraa beekti. Baay'ina qaba. Taantalaama jira, warqiin jirti, beeraniin jira, liitemii, dolomaayitii, taalkiin albuuda adda addaatti jira. Lakkoonneen fixu kana keessa diqqaa siyaame malee baay'inni isaa guddaa akka malee. Amma ka gara beeseetti jijjiirameeru jira. Beesee jijjiiramee uummata irraa fayyadameessa jiru. Yookiin immoo dhalatoota naannoo sanillee ta'ee namumti akkonni akkanaa kun yennaa waaqennaa namaa kennu akka itti fayyadamanuuf itti gargaaramaa namaa kennamuuti. Akka isaa itti gargaaramamaa jira. Kan wanni beesee jijjiiramee beesee bitaa jirtu kan fakkii irra jireessa. Hundinuu beesee baasa. Tokkochi wanni lafatti afaan jirtu. Albuudni hundinuu wanni jira hundinuu waan beesee baasaa qofa. Hundinuu gatii qaba. Magaalaa Finfinnee kana keessa waan gujii jira, waan qanxisha jira. Namni hin barbaanne hin jiru. Alarraa dhufanii hin gaafatanii albuuda gujii keessaa wanni keessaa jibbama takkatti illee hin jirtu. Hundinuu hin barbaadanti. Ati hojjee harkaan yookiin humna fa'aa hojjee warra kana keessaa? Qoteerallee. Kan qote? Taantalaama qote. Taantalaama qoteera. Taantalaamni faayidaa isaa maanii oola innaa oomishamee bahu? Hin gurgurama. Bu'aa waan adda addaa keessa seenaa. Waan amma nuti qabannee deemnuun kana wanni taantalaam keessan seenan hin jirtu. Wanni nuti fayyadan hundinuu taantalaama keessara. Bilbila kanaa. Silkii amma qabannee bilbila qabannee deemnu kana taantalaama keessa jira. Makiina adda addaa meeshaa waraanaa kana keessa seenaa. Waan keessan seenan hin jiru.
Taantalaan waan hunda keessa seena. Kanaaf beesee baasee biyyi latti. Kanaaf biyya hunda barbaada biyyi hin barbaanne hin jirtu. Biyyi hin barbaanne hin jirtu waaqayyoon guddoo nu badhaaseera. Biyya hunda barbaada. Daldalaan amma daldalaa sadarkaa kamiiti albuuda kana daldaliisa keessa akka jirtu odeeffadhee si biraan bahee Mijuu Poodkaastii irra yaamee waan karra latti ta'e naqaddurraa waliin dubbanna dhigati kasi yaame. Isaan kana keessa ati amma isa kam irratti xiyyeeffattee daldaliisa jirta? Hula daldalaa keessa seentee qaama irraa argamtu. Kan hojjetaa jiru albuuda sadii hojjetaa jira. Itti xiyyeeffadhee kan hojjetaa jiru taantalaan irratti xiyyeeffadhee hojjetaa jira. Beerinii irratti xiyyeeffadhee hojjetaa jira. Liitemii irratti xiyyeeffadhee hojjetaa jira. Albuuda sadiin kan hojjetaa jira. Ammaaf kan hojjetaa jiru kana nama reefi guddataa jiru. Reefi nama guddataa jiru. Hojii keessallee yeroo dhiyoo keessa seenne nama guddataa jiru reefi jalqabe jechuun nama irra turee miti. Haga ammatti seentan kanatti karrasaa agartanii jirtanii daandii isaa karaa inni baay'ee deebi'uun achi ol erganii allaa dhiisa doon ta'inii yookiin waan beesee irratti gurguratteef qofa kennitee ka deebitu doon ta'ani faana dhoottanii hunda isaa haga inni deemu ilaalisa irratti yaaliin gootan jira haga eessaan baay'ee maan ta'e haga gara keenya deebu amma fakkeenyaaf teenteleemiin konkolaataa keessatti waa hojjetu qabaa warreen akka liiteemii fa'aa baatirii konkolaataaf oomishaaf se'a jedhama faana buutanii haga hunda isa inni dhaqqabutti faana yaaliin gootan jira. Yaaliin goone diqqoon hin jirti. Dargaggoota oltallee mammiidhaannee akkaan godhuu qabna maan ta'uu qabna latteen albuudaan badhaafanteetti albuuda gurguddaa qabdi. Gujii qofaaf innee finfinnee qofa gurgurree maaf duuba deebinaa. Maaf biyya alaatti hin gurguranne maaf gara Chaayinaa ergine biyya adda addaa maaf ergine waan jedhu waan dargaggoota oltaan diqqoo waan mammari'annee illee hin qabna. Gara biyya alaa baasichaaf hojjetichaaf beesee guddoo barbaaddi. Wanni nama qabaa wanni guddittiin beese malee gara alaa baasichi waan nama dhibaa guddoo illee hin qabdu. Higa danda'ametti mari'annee itti deemna yeroo dhiyoo keessatti. Gara alaallee albuuda erguu akka dandeenyu waaqni nu gargaara jedhee amana hin ergina yeroo dhiyoo keessatti. Abbaa walis waan dansa waan san jabeessa maaf jedhe seeta hunda isaa innaa beettee jettee bakka inni gahee deebi'u yoo geettee kaatee deebitee waa itti gurgurattu illee beektaa jechuudha. Itti fayyadamummaa uummata keenya illee yennaa isaa mirkanaawaa deemaa jechuudha. Mee achumaanuu dubbannaa wanni albuudaa kun yennaa gara keenyatti deebitu akkuma faayidaa qabdu illee miidhaa qabdi. Sababa albuuda kanaa miidhaan hedduun gama faalamiisa naannootiin uummata irra gahuu jira. Quttumni teessumni lafaa kan jijjiiramu jira. Dabalataan immoo walqixxummaan itti fayyadamaa hin mul'attu naannoo san keessatti. Kanaan wal qabatee walqixxummaan itti fayyadama albuudaa jiruuf birookiraasiin albuudni keessa dabaree eeyyama isaa baafachuullee ta'ee qotiisallee ta'ee gurguratiisaaf birookiraasiin keessa dabaran jira. Haala salphaan namni fakkeenyaaf albuuda bituu barbaadu albuuda san bitee gurguratiisaaf haala salphaan birookiraasii keessa qaxxaamuree eeyyama san baafatiisaaf haalli mijataan wayii jira. Wanni jira hulaa tana wanni isin danqefa wanni namoota hedduu addii kutachiisee duubarra reefaa hin jirtu inni akkana ilaaltu. Dansaa. Mootummaan naannoo keenyaaf naannoo Qanxichaa akkuma beekamu gaarii Qanxichaa nama biraarra ture. Dargaggooti karaa adda addaatiin qabsoottee gaara san gara fi deeffatteetti. Mootummaallee himaaxaa ijaaree dargaggootaan himaaxaa ijaaree himaaxaa baay'ina qabutti gara Qanxichaa keessa jira. Himaaxaan kun higa danda'ametti hojii dansaa hojjetaa jira itti deemaa jira. Higa danda'ametti wanni amma jira waan dansaa akka dansaa hojjetaa jiranii itti deemaa jiranii gaariidha yaada. Waan si gaafadheef si galeera natti fakkaatti. Akka dansaa kanaa deebichuuf gaafadhe waan san. Amma albuudni kun kennaa wal'ooti. Kennaa ardaa uummata lafa saniiti. Dabalataan immoo qabeenya Oromiyaatillee biyyillee isuma qabdi. Akka biyyaatti Itoophiyaallee isuma qabdi. Itti fayyadamii isaarratti waggoota dheeraaf hin beeka waan naannoo isaan ture'ani. Waggoota dheeraaf itti fayyadama isaarratti abbummaan waan san baasaa doon beekamii yeroo dheeraaf eega turee qabsoo jajjabaa godhameen qaya. Akkuma ta'etti san jijjiiramee harka dargaggoota naannoo saniitti dhufe. Akkasumallee immoo kaampaaniin oomisha oomayiin ingilii naannoo sanarra waggoota lamaan kana waan deddeebi'ee rooyinatti fakkaata.
shuurii miti. Dhaabbata dhibiillee dabarfamee kennee dhaabbata san shariikummaa waliin qaban mootummaan naannoo Oromiyaa adda diigee ture. Shariikummaa dhaabbata laga san irratti oomisha alboo taantalamiitiif dhaabbatu waliin qabu adda hiikee akka inni ture miidiyaaleen hedduun gabaasanii jiran miidiyaalee barreeffamatti waan akkasii gabaasaa irra jireessan warra akka Addis Fortune fa'a gabaasanii turan miidiyaaleen hedduun. Shariikummaa sun wanni adda hiikeef waliigaltee godhame keessatti dolara miliyoona 35 kaslaa baankii siinqii irra dhangalaasuu mala dhangalaasin waan tureef adda hiinne jirra jedha kaampaaniin Oomayining. Ijaaramni sunillee itti fayyadaman uummata naannoo sanii eeguu biratti illee komiiniin kakkaa dabalataan immoo dargaggootumti achi ijaaraman suniyyuu dhuguma faayidaa isaasan eeggatanii waliin walqixa qooddamanii deemee isaa fi akka wal beekumsaa qofaan waan ijaarame moo waanuma qoratamee qorannoon ijaarramee dhufee beekumsi fudhate fakkaata gaafa laaltu komii naannoo saniitti hin kakka'u. Himaaxaa walitti bu'iinsa naannoo sanii hin jiru walii mannaan fa'a wanti gaafadheefi qaba. Komiin silaan dhabamu. Hojii hojjetan keessatti hojii feetannaa hojjette komiin hin dhabantu. Himaaxaa keessatti komiin hin jira. Amma naannoo amma qanxicha sanatti amma himaaxaa ijaarramee hojjetamaa jiru kana keessatti karaa adda addaatiin hin sodaachisani. Namuma afaan tokko dubbatanuu, namuma yaada tokko qabu. Amma mootummaatti himaaxaa kana mootummaa kenne garuu nami mootummaa jedhee dhufullee hin jira. Adoo eeyyama dargaggooti qabdu nami waggaa meeqaa lafa san dhabee lubbunaa baay'eetti darre gaara sarratti. Ati nuun qaabattadhe yaada. Namni nuti jaallannu baay'een gaara qanxichaa keessatti namni dhumateeru baay'een isaanii jiranii. Gatii kanfalanii harka dargaggoo kanaa seente. Adoo gatiin kanfalanii harka dargaggoo kanaa seente turte. Garuu amma karaa adda addaatiin jijjiiramanii dhufanii lafa tana dargaggoo irraa fudhatichaaf yaaliin godhani. Yaaliin godhanii karaa adda addaatiin warra himaaxaa kana wal tararanii sodaachisanii albuuda nu callaa bitachuu qaba nami jedhullee jira cinaa cinaa akka dhufuun jira. Ji'a ji'aan jijjiiraman. Kun ana fudhataa inni dhukaan ji'a tokkoon duuban deema. Kuulleen dhufaa kuulleen deema. Namni hundinuu maqaa jijjiirata kana san jedhee maqaa yoo dhaabuu dhabaadheeyyuu namni hundinuu jijjiiramaa dhufa. Garuu hin dandeenye. Kuni kasoodha yaada uummata gujii naannoo san jiruuf kun kasoo. Waan gaara gahaa waan likkisaniitu ifirraa kaase kamma cinaa cinaani bocirratichaaf cinaa cinaan dhufan kana kana hin danda'amu. Kana shakkii illee hin qabu. Uumaan nutti hin fakkaatu. Waan tokko beektaa gizee tuffattu hin jira miti. Wanni gariin asii yennaa dhuftu beektaa gizee tuffattee uumattuu hin laakkottu. Amma waan isaan godhan kana karaa adda addaatiin sodaachisichaa yaalii godhan. Nu uumaan dargaggoota naannoo sana uumattuu hin darbu. Maaf wattuu hin darriseeta. Tanaan dura gatii guddoo kanfaleera. Waan baay'ee keessa darreera. Lubbuu baay'ee darreera. Kuni dargaggoota naannoo saniitiif waan kasoo hin danda'an jedhee yaada. Waan adda addaa hin jira. Ati karoon numa jiraatti garuu immoo milkeessuun hin danda'amu. Waldaan meeqa wayii jira naannoo sanirra naannoon sun bikkoo badhatti illee gaara sanillee beeka. Waldaan meeqa jira naannoo sanirra akkana ilaaltu waldaan meeqa wayii jira fakkaata. Lakkoofsa hanga 12 gaanse. Waldaa tokkicha keessa namni meeqa wayiin jiraata jiddu galeessaan? Dargaggoota namni 600 jira, 500 jira, 300 jira. Hundinuu adda adda. Nama 1000 qabuun jira. Nama likkita nama nyuusanii hin danda'an. Walumaa galatti yoo xiqqaate nama 7,800 jechuudha. Hin caala. Hin caala. Waan guddaa. Anaan sabbaa boruu hundinuu himaaxaa san keessa jira. Nama 7,000 irraa fayyadamee naani yoo haga eessaallee itti wareegamte bee rakkoo hin qabu. Wanni amma nami beeki. Qottee nama miidha malee ibilmaaf argateef jedhanii qottee keessa galaniidhaan qotteen kufaatiif iddi malee haga qotteen hin jirretti yoo kuu argate waan kuun argate immoo kuun immoo akka karaa biraatiin hojjetee waa inni hojii achuma uume naannoo sanatti hojii uume jijjiirama guddina naannoollee wal madaaloo naannoo sanii fidanii jedhanii wanni barbaadamu iyyuu sanuma wanni guddaan amma mee gama kaaniin immoo waan gama fayyadamummaan uummataa kun karaa hedduu eegama. Dargaggooti fakkeenyaaf lafa san gubbaa fayyadamtee gurmoontee galii fi guddifattee hojii uummattee deemuu isaanii faayidaa jalqabaati. Lammaffaa immoo faayidaan uummataaf godhamu jira naannoo sanitti. Naannoo investimentiin akkasii jiru san naannoo qabeenya akkasii jiru sanitti immoo fayyadamummaa uummataa waliigalaa jira. Fakkeenyaaf daandiin qanxichaa kaasee haga shaakkisootti daandiin jabaan
daandiin aspaaltiin jabaa yoo hojjetame itti fayyadamummaan isaa uummata adaala saniitii fi nama karaa sanuu lafa santuun dhalatiin karaa san dhufuullee fi gargaaraa jechuudha. Infiraastiraakchariin maal fakkaata? Fakkeenyaaf infiraastiraakcharii gaafa isin jedhu bu'uuraaleen misoomaa naannoo isaan jiran bishaan dhugaatii jiranii daandiin jira. Dabalataan immoo manneen barnootaa fi manneen yaalaa jiru. Kanaan wal qabatee waliin naannoo san jira qabeenya sanii waliin madaalanii wanti sitti mul'ata. Fakkeenyaaf magaalaan Maqalee bisaanirraa magaalota Itoophiyaa keessa jiran keessa magaalaa hedduu laga bisaanirraa fagaattu keessaa illee tokko. Rakkoo bisaanii furiisaaf immoo jabaatamee itti hojjetamee bisaan qulqulluu itti dhufa jechuudha. Qanxichi immoo bisaan galaanni mormuudhaa isa waan jala bisaan qulqulluu qabdi. Bisaan qulqulluu hin qabdu. Akkuma isin jedhe ani qandicha dhaladhee guddadhe. Qandicha dhaladhee guddadhe. Higamma guddadhe addaan bahee bisaan qulqulluu gammaan kana qandichi unne. Gammaan kana unne karaa adda addaatiin uummati komii karaa miidiyaaleen komii dhiyeeffateera. Waan bisaanii kana baay'ee dubbatanii waadaan galanii kanaan dura mootummoota warroottaan godina Gujii bulchanii tanaan dura higa qantichaa dhufanii kunoo bisaan isiniif yeroo dhiyoo keessatti hin jalqabne jedhanii waadaan galanii fi uummata qantichaati waadaa malee waan godhaniif gammaan kanaan jiru. Garuu magaala aanaa sabbaa boruu qabdeettu. Aanaa sabbaa boruu callaa doon ta'een godina Gujii Itoophiyaa tanaayyuu biyyittii sadarkaa biyyittiitti wanni isin gooteettu magaala diqqeetti isaan keessaa wanni bayaa waan gurguddaa. Garuu akka santiin jiru akkuma amma waa'ee naannoo aanaa sabbaa boruu waa'ee albuudaa san qofa na gaafatte beektaa. Yoo badhisaa dhunnee beektaa gara waa'ee Gujii kana deennatilla keessan beektaa. Wanni gubbaa argatanuuf wanni naannoo godhan waan garagaraati. Waan jiru waan ila keenyaan dhagarreen jirtu. Waan xiqqeessee kaasee beektaa. Qanxicha kana dhagaa'atumatti guddannee yoo xiqqaattee albuun naannoo sanii bahu umurii dhaloota tokkoo gahiisaa fi diqquma hanqata. Umuriin dhaloota tokkoo waggaa 50 gahiisaa fi diqquma hanqata. Kan fagaatu waggaa 5 yookiin 10 hanqata malee albuun naannoo sanii bahee jalqabee turee jira. Waggoota kana keessatti hanga ammaa magaalli sun magaala gaara gubbaa jirtu. Uummata naannoo sanii ammoo irra jireessa magaalota gurguddoo keessa jiraataa jiran. Bawanii keessaa beekna dargaggoota hedduun qachii baanii namoonni gurguddaan qachii baanii jiran beekna. Amma qachii hojjetanii jiraatan jiran. Garuu immoo bisaan qulqulluu amma hanqaddu kateettisanii qanxicharraa kaanee yoo dubbanne qanxichi fakkeenya rakkoo Gujii ta'uu danda'a waan jedheef kaasee waan kana. Fakkeenya rakkoo Gujii keessa jirtu. Ispeeshaalii guddina misoomaatiin amma qanxichi waldaalee 12 qabu ka guyyaa albuuda oomishamu ka dhaabbati gurguddaan achi albuuda oomishaa ture bisaan dhugaatii hin qabu qulqulluu teenaan ka bisaan kiiloomeetira 30 irraan fagaatu baay'isee malkaan gabbannee achirraa kiiloomeetira 30 jaalaan fagaatu. Bisaan achi jiru qulqulleessanii uummata ol fiduun hin danda'amne taanaan tootaalii godinichi dedhameera jechuudha misoomaan. Kanaafis gaafadha. Mootummaan waan beeku natti hin fakkaatu yoo akkana yaadu. Gibiraan guurata. Gibiraan guurata. Wanni beeku achirratti albuuda achi bahu beeka. Waan akka uummata sun jiraatu hin beeku. Uummata quban qabu. Uummata quban qabu. Waan naannoo albuudaa waan naannoo sun miidhamtuuf hin beeku yeroo baay'ee. Sila carraa guddaa qabdi jennee sila waa yaannu waan irraa argataa qofa yaada malee. Uummata sun maan keessa jira maan qaba waan jedhama waan yaadu tokko illee hin qabu. Uumaa wanni uummata saniif godhame wanti akka ittiin hin jirtu. Albuuda qofa keessaa elmatan malee faayidaan godhame tokko illee hin jiru. Manni barnootaa jabaan sadarkaa gadi sadarkaatan hin jiru. Hin jiru. Daandiin sun caccabee yeroo ji'a fa'aaf konkolaataan karaa shaaksoon dhufiin turuu jira. Naannawanii warri dandeettii qabu karaa jalaatiin naannawanii karaa dhibbiin naannawanii dhufuu. Wanni kun maakam warri habashaa kun maan jedhama mammaas akkana kana. Abbaa illee waa xammaa ka'eedhaan kan ta'e jechuudha. Baay'ee tissituu loonii yoo fudhatte namni loon tissu yookiin loon waarsu ka fixeensa keessa ganaa bahuu isa loon duraa banee loon waarsanii yennaa deebi'anii ciciisa gala aanaa hundasaa irraa ilmatta.
kan naqee boojjii keessa ka'ee halkanuu utaaluu isa kan ammoo ibiddallee adoo ifatiin nyaatallee adoo nyaatiin horii bula utaalullee isuma kan ammoo aanan itittuu dansaa unummoo nama oduu horii saniitu horiin sun diimaa gurraacha hin beekne akkas teete jechuudha. Akkas teete. Amma hoggansa lafa san jirullee nama achi dhalatee guddate irra jireessisa. Maantu danqaraa ta'e jettee yaadda gaafa kana ilaaltu sammuu badhisanii yaaduu ulfaate malee yoo ta'e malee amshuur mootummaan naannoo yennaa dhufanii gaafatanii wanni kana uummataaf barbaachisa jedhee hoggansi naannoo san jiru dhufee gaafate hojiitii uummata kana bakka bu'eera jedhee naannoo dhufee gaafate sababa ittiin ramadamneef hin jiru. Bakka bu'ootu uummata lafa abaarsa kan nuun beennu waan kana innaa sii kaasu siyaasa keessa tuqii isaa doon ta'ine namni uummata san bakka bu'e waggoottan 40 dabaran kanaaf haga 40tti isin dhiirra bakka bu'aa bakka hundaa qanna. Bakka bu'aan nuti qannu guyyaa tokkocha gaaffii uummata sanii gad baasee harka kaasee gaafatee beeku irra jireessaan hin jiru. Yoo abbaan iyyate yaa illee qoraa'edhaan yookiin ormi midhataa ka'edhaan kan ta'e guddina lafa sanii miidhame malee namuma nama san bulchaa jiru. Exact nama addee san hogganaa jirutu rakkoo fide ta'e malee laafinna isaa laafa wanti nuuf beektaa laafaa nafa isaatii moti. Munyuuqisa isaati. Munyuuqisa nama lafa san jirutti daangaa qaba malee silaa adoo gaafatanii sababni hojjetamneef hin jiru. Jiru achirraa teeletoonillee walitti qabamee guddina magaalotaatiif fayyisee hojjetama. Magaala Aggaaroo yaadattan yoo ta'e yeroo guddina magaalaa Aggaarootiif yeroo artistiin keenya kabajamaan Waaqa lubbuu isaa maaru Haacaaluun sirba Aggaaroo dhusan wallisu muummee ministeera amma jiran kanaafatti guddina magaalaa saniitiif teeletoonii walitti qabee artistoota itti yaamanii magaalli tun guddatuu qabdi jedhanii ka'anii beesee walitti baasan. Sammuu akkasii nuuf yaaddu dhabnee uummanni keenya bal'aaf saaxilamaa jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduratti dargaggooti teessan tun hoggansa dhufuu isaa oolee miti. Dargaggooti waldaa 12 keessa jiran dargaggooti lakkoofsaan 7,800 caalan suni keessa gaafa namni naannoo sanii muudamee jedhee waan kana akka isaan tachi godhanii ka'anii hojjetanuuf waan kana kaasne. Gaarummaa uummata keenyaatiif yaadneeti malee waan biraatiif miti. Qabeenyi nuti qanu diinagdee nuti illee kanuma waan fakkaatu isin jedheeti. Gaafa biraatiin immoo jijjiirama dhuunfaa argisiistan qabdu albuuda kana gujuu jalmattanii jijjiirama namoota dhuunfaa ka biyyaa sadarkaa kana laafa ka dhuunfaa maal fakkaata. Jijjiirama dhuunfaa jireenya fi jijjiiruu gara investiraatti ol ce'uu kana fa'aa keessa sosochii naannoo san jiru maal fakkaata. Dargaggooti naannoo san keessa jirtu baay'een isaanii hojii hojjetan. Hin tattaaffatan akka dhuunfaatti. Dargaggooti ciccimoo jiran beekamu. Dargaggooti hari'aa kenna ka barumsa gurguddaa irraa fudhannee illee jijjiira. Nuti nu barumsa gurguddaa kan irraa fudhanne namni hundinuu gatii kanfalee hojii hojjeta. Hojii jechuun gatii kanfaluu barbaachisa. Yoo gatiin kanfaliin hin milkoottu akka eloo teetii waaqsii kenna. Yoo eloonni teete qalladdu teete akkuma qaldii keetii sana argatta. Garuu yoo gatii kanfaltee hojii hojjettu teete yoo itti deemtu teete hin milkootta wanni milkii sidha hoggaan jirtu dargaggoota naannoo keenya baay'ee hojjetti. Hundi isaaniitu nama gatii kanfalee hojii hojjetu. Jijjiirama gubbaallee jiran. Amma waan himaataa akkuma kaan warra gurguddaa warra munyuuqee hin dandeenye. Warra kana deeggaruu barbaachisa. Warra kana deeggaruu barbaachisa. Amma warroottan godina Gujii bulchan baay'een adoo akka uummatu jiraatu uummata saniif yaadanii bulchiisa bulchan keessatti uummata san dhagaa dargaggoo san dhagaa adootti deemanii dansa. Beektaa namni hundinuu silaa cinaa sittan dhufu. Wanni namni hundinuu beektaa yoo nama tuffatanu yoo amma ijoollee ta'e tuqan ta'e yoo maatii ta'e tuqan ta'e akka abbichi sun jiru waan ta'eef maatii san tuqan. Nama tuffatanu maanii jala dhawan saree jala dhawanidha. Adoo warroottan bulchiisarra jiran nurraa qaban ta'e bulchiisa jechuun akkuma nama maatii fi bulchuuti. Fakkeenyaaf akka mana keetiitti uummata bulchitu yaaduu qabda. Akka mana keetii bulchituutti uummata yaaduu qabda. Akka ilma keetiitti, akka intala keetiitti, akka haadha keetiitti akka maatii fi jaallattu uummata bulchitu san jaallatuu qabda. Yoo namni hundinuu dhufee adda ana fudhatannaa jedhanii nama san gula deeggaran ta'e karaa adda addaatiin amma waan ka bulchiisarra jiru waan sirraa qabuu dhabee fi namni meeqasite jijjiiramee dhufe. Tuunsaa jedhee dhufe uummati firraa deebise. Sodaa uummataatiif deebi'e malee waan biraati miti. Akka warra bulchiisarra jiruutti maan ta'eera dhiibee dhufeera. Akka baay'ee godinni sun dhumatee amma booree deebi'e.
naannoo hundi katuunsaati katamaa fakkeenyaaf godini Gujii hundinuu adde albuuditti argame hundinuu kenna. Akka beektaa tumsaan sun isoon hin banneedha banni sun waan diigameeru miti. Nuti warra aanaa sabbaa boruu ariineerra. Dhiira simmataa dhiiraati iyyuu. Warra aanaa sabbaa boruu ariineerra. Walii galuu dadhabdanii. Warra aanaa sabbaa boruu ariineerra. Amma inni akkana dhaga'u karaa haya diimaa karaa daawwaa kana. Karaa ulaa kanatti uummata taphataa jiran malee. Sun lama yeroo xiqqoo egaa ifirraan kaasa. Kanaaf. Uummati keenya baay'ee uummata jabaa. Hin kaasa jechuun ammaaf beektaa ammaaf dadhabuu danda'a. Jechuun ji'a tokkoof waggaa tokkoof dadhabuu danda'a. Garuu yeroo xiqqoon duuba gaara likkisanii gosumaan gafasii kaase waan likkisanii ifirraa kaaseera kun diqqaa. Kana ifirraan kaasa kun diqqaa waan ta'eef kana ifirraan kaasa guddoon amma dhaansi guddaan ani beektaa warra bulchiisarra jirullee fi qabama beektaa waan mirga keenna waan eenyummaa keenna haasonna. Akka maatii fi jaallatu uummata bulchusan jaallatu qaba. Exactly. Akka mana fi jaallatu uummata fi bulchusan jaallatu qaba. Yoo ammiidhamu ta'etu naa jibbuu qaba. Akkanuma. Naa jibbuu qaba. Amma wanni an dhagu baay'inaan warra bulchiisarra jiru warra walirra jiru qofa sodaata. Uummatan sodaatu. Warra gubbaa jiru sodaata. Nami ganda bulchu warra aanaa jiru sodaata. Warra aanaa dhufu dhunnaan bakka hiikii hollata. Ka aanaa ka godinaa dhunnaani bakka girrisee sodaata. Ka aanaa ka godinaa innaa gara aanaa deemu girrisee ha godinaa Oromiyaa higa walii sodaatan uummata bulchan sodaatuu qaban. Adoo uummata bulchan sodaatan ta'ete miidhaan karaa adda addaatiin nuti dhuttu suni hundi hin dhuttu. Walii sodaatan. Uummata isa adoo sodaatanii sila rakkinni kun hundi dhuftu. Uummatuma santuu isaan pirootekti godhatu. Inni gara waan baay'ee irraa qabuu danda'a. Baay'ee kenna antisanii kiyyaa ilmatanii jedhan. Kenna antisanii kiyyaa ilmatanii yennaa jedhanu wanni nuti qaddee sanii qabnu wanni sun baay'ee akka salphaan laalan hadda tokkoon keenyarraa gargaaramuu dhiisuu dandeenya. Namni lafa san gubbaa fayyadamaa jiru nama kenna ta'eete yoo dureeyyoota Itoophiyaan qaddu nama 100 ta'e 100 san keessa nama 50 qabaachuu qabna. Nama 50 qabaachuu qabna. Walakkaa ol qabaachuu qabna. Yoo namni san qabaanne immoo karri nama sanii immoo karruma teena deebitee jechuudha. Nama san namni baddaa jirullee kan gammoojjii jirullee karri isa tamasaa ta'e jechuudha. Kanaaf waan qaban kana namaa dhiisaa yennaa deemanii jedhan barii kisaaraa dhaloota dhaalchisuu dhufa jechuudha. Qabee maanguddoon lafa tana albuuda kanaaf nu qabne baay'ee. Manguddoo waggaa 200 dura lubbuu lafa tanarraa dabarte lafa tana cadhitteetu mallee irra godaantee qubatteetii miti. Kasiin eeddee asiin baacha. Gatiitti kaffalteetti. Itti wareegantee lafa santisitee asiin baacha. Isii albuuda kana barbaaddeetii miti kadeente kana waaqan nu soore. Loon gubbaatiif fatiisaaf baay'ee gaaguroo marra barbaadeessaaf maanguddoon teenna lafa san eeddee addaa asiin baachee nu irra dhalatuu dandeenya. Adoo gama guddoon teenna gaafa san loon san gubbaatiif fatiisa marra loo ifiinii eegsifatiisaaf itti loon kana akka dansaa bobbaachee addee san gubbaa dhaabteettee loo ifi achi gubbaan tursiisanii albuuda kanallee argatuu hin dandeenyu. Lafa sana yennaa asuu namni burqoorsee fudhatu yooku asii kutee fudhatu yooku asii kutee fudhatu yooku asii dhufee ka'ee irra waan fedhe irra godhatu hoggansi amma irra laalee irra laamshaa jira. Haacaaluun ijoollee bannee irra gurra abbaa gannee irra dhukuu waa akkanaa kana. So hundi keenya dirqamarraa fayyadamuu hin qabnu. Qabeenyi inni lafa keessa ture illee uummata fayyada. Dhaloota gargaara. Dhaloota itti gargaaramaa deema waan ta'eef eegumsa isaan barbaachisa. Akkuma dargaggeessa amma bilisummaa waajjii asii jedhe uummata hoggantan san yoo sodaattan namni isin sodaanne hin jiru jechuudha. Dhaabbanni isin hin sodaanne hoggansi isin hin sodaanne hin jiru jechuudha. Addee sodaatamaa jiraattan sodaachistanii jiraachuu illee dandeettan. Mirga keessaan yoo kabachiifattan kan uummataa kabachiistu malee mirga ifiitu adoon kabachiisin kan uummataa kabachiisu. Yoo abbaan fedhe dhufee wanni kun naa maltedhe uummata kiyyaa maltodhe inni addate been danda'a. Maan godhan wanni isa godhan hin jirtu. Eenyu oddootti aanaa bulchaa aanaa gauroo doolatu jalqaba. Bakka. Didatee uummati kee dideera jedhee bakka murtoo uummataa fudhatee qalanii. Nuti kana barbaannaa inni dhan ta'e uummata kiyya kanaan barbaadu inni dhani achirra dabaranii uummata dhiisu dargaggoorta dhiisu. Guddattu aangoo san adda. Bakka.
wanni achi darreen jirtu. So uummatallee kaasisaaf hin jennu waan jennu kana hoggansi keenya akka jijjiiramu akka jabaatu akka hoggansi keenya lafa akaakotiif abubuuti teena nu eedde asiin nu baachetan harkaan hin guuran. Wani kun gujii allaa bira jirti siyaa mati keenya. Lafa albuunni keessa jiru kamittuu rakkoo akkanaan jirti. Rakkoo walxaxaan saamichi daangaa saamichi lafa dhaabbileen eksploiteeshinii adda hedduu jirti. Bulchisi tokko jira biyyasaa wal Zimbaabuwee ta'uu Kaaboo Delgaaboo jedhanii Kaaboo Delgaaboo district jedhanii bulchiinsa gara jiddu galeessa Afrikaa kana ta'uu bulchiinsa wayiitti jiran irraa badee quttumi lafa isaallee kennaa wal fakkaata. Albuudaan taphadhaate. Rakkoon naannoo san jiru waggoota 200 ol dabaree jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lafa sanatti qubatee lubbuun namaa guyyaa guyyaan badaa oolti. Saamichi akkasan jira. Saamichi daangaa akkasan jira. Rakkoon naannoo san jiru rakkoo hadhaa'aadha. Rakkoon akkasii suni akka biyya Afrikaa keessa baratama. Lafa karra jirtu rakkoo itti hammaata waan ta'eef uummanni keenya qaroomee hoggansillee qaroomee qabeenya uumamaa waa'ee kenneefi kana yoo jabeessee qabatee jedhee namni nuu dhufee waan kee fudhatiisaaf garaa kutatee dhufaati waan kee dhoggatiisaa maanti garaa kutatee si dhogga. Eega beekta namni waan keeti kiyyadhee sita dhufteete waan keeti kiyyattee dhoggatu wanni si dhoggaan jirtu. Cubbuun qabdu waaqa biraallee cubbuun qabdu. Fakkeenyaaf yoo karaa adda addaatiin albuudi gujii keessa jiru kennadhanii isaan nutti dhufan ta'e nuti kiyyaa irra dhaladhee jedhee karaa tiyya dhoggatu wanna dhoggaan jiru. Kun fichaa dhuunfaa kiyyaati. Kan nama hundaati, kan gujii hundaati, kan Itoophiyaa hundaati. Garuu adda baasanii kiyyadhanii inni dhufan ta'e kana abbaa fedhee eeyyannu abbaa fedhee. Ulfaadhu dansaa naa kaachee qabeenyi uumamaa amma naannoo san jiru kun qabeenyi akkanumatti waaqillee waan namaa kenneef qaba beekta. Dhugaa. Waan waaqisii kenne kan ammoo itti dhiichee biraa beelotu teete biraa rakkatu teetellee ifuma cubbicha garagalte. Ifi cubbicha waan ta'eef waan keetti irra jabaatee hojjechuu. Baay'ee asirratti dargaggoota qanxichaa akka malee dinqisiifadhaan. Dargaggooti qanxichaa akka malee aktiivii. Hedduunis hin beeka ijoollee hiriyoota illee qabaachuu keessaa namoota hedduu beeka. Hojii akkuma ta'e san ciccimoo ijoolleen qanxichaa jabaadhaa waa hojjettan walta qabadhaa dorgomaa biyyaa ta'a isin jechuu barbaanna. Kanaaf isin dinqisiifannee dorgomaa qabeenyaan biyyaan dorgomiisa. Ammoonni guddoon qabeenya waaqasii kenne waan lafa san jala jala baachee gurgurtee daandii banattee asii chaayinaa waliin gurgurama dhoggaan jirtu. Dhattanii beejingiin gurgurtuu dandeettan baay'isee yennaa daandii banattanii jettan ata karoo dinagdee poolisii yookiin imamata dinagdee Itoophiyaa keessa jiru hin beekna. Ata karoo san cassanii yoo gareen lamaa sadi baatee jettee kuungula ba'a. Akkuma ta'e waldaaleen 12 achirra jiru sun himaaxaan sun 12 achirra jiru sun yoo tokkoon isaa jabaatee hojjetee waggaa lamaan duuba walta deebitanii dhaabbata guddaa investira guddaa ta'uu dandeettu. Wanni Aliikoo Dangootee gadi isin godhaan jirtu jechuudha. Kanaaf waan sanirraa akka isaan jabaatan fi dhimma kanallee siyaamee keessaa si dubbise. Dargaggoota qanxichaallee namni asii dhuftanii dhimma qabeenya uumamaa lafa teenya keessa jirullee nu bira haasa'uu barbaaddan karri teenya bana dhuftanii nu bira haasa'uu dandeettanii. Gama kaaniin immoo mijuu poodikaastiillee xiqqoo karraallee qadda waan ta'eef ispoonseer godha. Dargaggoota qanxichaan dagatiin asuma ispoonseerillee nu godha. Misooma naannoo keessanii irratti immoo cimaa hojjedhaa beesee baasa daandii akka hojjetamu uummata saniif bisaa akka galu godhuu keessatti qindeessa akka ate uummata keessanillee jijjiirama qabatamaa kan dhagguu akka gootan abdii isinirraa qaba. Dhumarratti immoo waan albuuda kanaan wal qabatee dargaggoota kanaaf waan dhaamtu waan qaddu asitti isaanii dhaantee kaatee adda baanaa jechuudha. Saatiin kenna waan nu daangessuuf. Dhaansi qabu guddoon jabaadhaa karoorfadhaa. Hojii hojjedhaa jechuu barbaada. Keessattuu dargaggooti kennallee barnootarrallee xiyyeeffatu qaban. Hojii kana qofallee gula utaaluun faayidaa guddaa hin qabu. Warra amma lafa fudhanna jedhanii karaa adda addaatiin cinaa lamaan utaalan yoo baratte ofirraa dhooggatta. Kanaaf barnooti qabeenya darre. Qabeenya darre waan ta'eef karaa barnootaatiin waan baay'ee ifirraa dhoogganna waan ta'eef dargaggooti kennaa hojii sirriitti hojjechuu barnoota sirrii barachuu karoorfachuu karoorfatan san jiraachuu hojjechuu guddooni. Kana jabaadhaa waaqayyoon akka
nami itti jabaatetti waaqayyoon nama gargaara waan ta'eef jabaadhaa hojii irratti xiyyeeffadhaa barnoota keessan irratti xiyyeeffadhaa dargaggoota jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomii dargaggoo bilisummaa waajii yaada hedduu nu qooddee erga hedduu nu dabarsitee jirta. Dargaggooti irraa baratanii ittiin bu'aaranii irraa qayyabatan jennee waa adda nu fassisi yaamee yaamicha keenya kabajjee waasii nu dhagattee galata guddaa sii qaba. Mijuu boodkaastiin galata guddaa sii qaba. Ulfina nuu kenniteef ulfaadhu seen jennaa galatoom. Eshi galatoomaa tille. Ayyee horii buli. Daa'attoota keenya. Sagantaan keenya mijuu boodkaast torbee kana kan dhimma diinagdee irratti dargaggoo bilisummaa waajii waliin goone kaaga ammaatti hordoftanidha. Sagantaa kana wanni nuti isinii dhiyeessinuuf ijaarama diinagdee qabnu irratti gargaaramne muuxannoo qabu namuu asitti dhufee qoodee achiin duuba hundi isaa jabaatee waa hojjetaa jiru irratti akka gara fuulduraatti munyuuquuf jennee sagantaa kana qabannee isin dhiyaataa jirra. Sagantaa kanarraa waan hedduu akkasiin barattan abdii guddaa qabna. Itti aansinee diinagdee keenya caasaa diinagdee keenya kaqannu kadhibii irratti qonna irratti horsa irratti sagantaa kanaan wal fakkaatan kakkanaa kana yennaa mara akkasiin biraan geennuuf isin immoo mijuu poodkaastii sabskiraayib laayik sheer callaa nu gootan. Kaachirraa hafe immoo warri sagantaan kun adda cituu hin qabu itti fufuu qaba jettanii nu jajjabeessuu barbaadan karaa ispoonsaraalleen nu dubbisuu dandeettan jechuudha. Keessallee nuttanii kallattiis ittiin nu dubbichan bilbila as jala goonee kaanee karaa kanaan nu dubbisaa isin jechuu dandeenya waan ta'eef karaa saniin illee nu dubbisaa nu jajjabeessaa yoo qeeqa nurra qabaattan illee kallattii illee nu qeequu dandeettanii keessallee nu qeequu dandeettanii waan nu sirreessinullee kana jedhaa nutti hima. Dabalataan immoo nuti illee waan nu hojjetaa jirru waan nu jajjabeessan yoo jiraate immoo akkasuma nu jajjabeessaa isin jenna waan nu faana turtaniif galata guddaa qabdanii horaa bulaa deebanaa isin jenna.